Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya tamsaasni keenya kamisaarraa eegaleera. Oolmaa dhaddachaatiin obbo Jawaar Mohammadee fi himatamtoonni kaan maal iyyatan gabaasa soneeffanne qabna. Dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa lakkoofsa namootaa daangessinee ayyaana kabajnu hin qabnu jedhan. Lakkoofsaan ayyaana kabajnu hin qabnu nuyi ayyaanni irreechaa namni irreeffatu namni galata qabu waan waaqatti hin galateeffatu rabbii isaatti hin galateeffatu qabu argamuudhaaf wanti daangaa godhu hin jiru. Ayyaana irreechaa waggaan marsee dhufu namoonni hedduun miira gammachuu fi hawwiin eeggatu. Kaanoo ayyaana irreeffannaa Oromoo waggoottan sadan darban barana farfaffaan fi gaddaan dabarsuu jirra. Akkuma maatiittis ta'e akka naannoodhumatti qalanneetti illee gadda guddaatu calaqqisaa darbaa jira. Oduu biyya keessaaf alaas gumeeffanneerra. Ani Hirphaa Gammachuuti nu hordofaa. Oolmaa dhaddacha har'aatiin manni murtii olaanaa federaalaa himata abbaan alangaa waliigalaa obbo Jawaar Mohammad fa'aa namoota 24 irratti hundeesse himatamtootaaf dubbisee jira. Himatamtoonni fi abukaattoowwan isaanii akkasumas abbaan alangaa hiyyatawwan adda addaa mana murtichaaf kan dhiyeesse yoo ta'u manni murtichaas ajaja irratti kenneera. Dhaddacha har'aa oolee kana hordofaa kan ture waa'illi Habtaamuu Xibabuu Finfinnee irraa dhiyeenya kana bilbilaan dubbiseen ture. Galatoomii Hirphaa guyyaa har'aa obbo Jawaar Mohammad dabalatee himatamtoonni galmee isaanii keessatti argaman hedduun isaanii mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyaataniiti kan turanii. Guyyaa har'aa ganama obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Danuu kan Hamzaa Boranaa fi Shamsaddiin Tahan haala himatamtoota kaan irraa adda ta'een uffata keelloo kan mana sirreessaa jechuudha isa uffataniiti kan seenanii. Kana malees immoo ganama wayita nuyi gara dhaddachaa seennu himatamtoonni lamaan harki isaanii cancalaan hidhameeti kan ture. Wayita abbootiin seeraa dhufanittis ol ka'uudhaan cancala harka isaanii cancala yookaan kaateenaadhaan hidhame abbootii seeraatti agarsiisaniiti kan jiranii. Abbootiin seeraas cancalli akka irraa hiikamu ajajee poolisoonnis harka himatamtootaa irra ture irraa hiikeetti kan jiru. Himanni isaa egaa hedduudha. Dimshaashumatti garuu walitti bu'iinsa amantaa fi akkasumas immoo sabummaan bu'uura godhate akka uumamu kakaasuu fi keessatti hirmaachuu akkasumas immoo uummanni mootummaa irratti akka ka'u gochuu labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuudhaaf bahee darbuu akkasumas immoo yakka burjaajii teleekoomii kunneen jedhan keessatti argamu. Abbootiin seeraa himatamtoota irratti abbaan alangaa hundeesse erga dubbisanii boodas immoo himatamtoonni fi akkasumas abukaattoon isaanii yaada kennaniiti kan jiran. Himatamtoonni akkasuma abukaattoonnii fi abbaan alangaas iyyata dhiyeeffataniiru. Maal iyyatanii manni murtii deebii akkamii kennee fi isa jedhutti aacennu. Komii ibsa abbaa alangaa waliigalaa irratti qaban obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa mana murtichaatti himaniiti kan isaan jiranii. Ibsi abbaan alangaa waliigalaa kun kennan mirga bilisa ta'anii ilaalamuu keenya kan sarbuudha akkasumas immoo lubbuu keenyaafis yaaddoo kan uumedha jechuudhaan dubbataniiti kan jiranii. Obbo Jawaar Mohammad ragaaleen illee osoo nurratti hin dhagahamin aangoonni siyaasaa keessattuu abbaan alangaa waliigalaa akka waan manni murtii nurratti murteessetti kan dubbatan sirrii miti. Kanaafis abbaan alangaa waliigalaa kun dhufanii mana murtiidhaan yaa gaafataman jechuudhaan iyyataniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo abbaan alangaa akka waan nuyi finxaaleeyyii taanetti hokkara kan kaasuu fi akka waan nama ajjeesisnutti ofii isaaniitiif murteessaniiru jechuunis abbaan alangaa waliigalaa Dr. Gideon Ximootiyoos maqaa isaanii balleessuu isaanii obbo Jawaar Mohammad dubbataniiru. Obbo Baqqalaa Garbaanis haaluma wal fakkaatuun abbaan alangaa waliigalaa kun haala nuti ofirraa ittisuu hin dandeenye keessatti miidiyaalee biyya alaatiif ibsa kennaniitiin jiru. Kunis immoo mirga bilisa ta'anii ilaalamuu keenya kan sarbuudha. Kana malees immoo bilisummaa abbaa alangaa gaafii keessa kan galchuudha. Kanaafuu abbaan alangaa waliigalaa kun mana murtiitti yaa dhiyaatanii akkasumas immoo hojii isaaniirraa yaa gaggeeffaman jechuudhaan mana murtichaa keessatti dubbataniiru. Manni murtichaa gama isaatiin abbaan alangaa waliigalaa dhimmicha irratti barreeffamaan deebii isaanii beellama itti aanutti akka kennan ajaja kenneeti kan jiru. Gama biraatiin kanaan dura himatamtoota keessaa tokko kan ta'e Shamsaddiin Tahaa ayyaana irreechaa irratti akka hirmaatu gaafii dhiyeessee ture. Haa ta'u malee manni murtichaa gadi baatee ayyaana irreechaa irratti hirmaachuu hin dandeessu jechuudhaan manni murtichaa ajajeera. Keessattuu himatamtoonni manuma sirreessaa keessatti uffanni aadaa seenee fi ayyaana irreechaa akka kabajan abukaattoowwan isaanii iyyataniiti kan turanii. Manni murtichaas bifa hordoftoonni amantaa biroo ayyaanawwan itti kabajaa turaniin ayyaana irreechaa akka kabajan haalli akka
akka mijaa'uuf manni murtichaa ajaja kenne. Gama biraatiin abbaan alangaatis dhaddacha irratti iyyata dhiyeeffate obbo Dajanee Guutamaa, Dr. Biraana Masqalaa Abbabaa fi Tsaggaayee Araarsaa yookaan immoo Tsaggaayee Raggaasaa irratti waamichi gaazexaa akka taasifamu ajajni naaf haa kennamu jechuudhaan abbaan alangaa gaafatee ture. Manni murtichaas waamichi gaazexaa akka taasifamu ajaja kenneetiin jira. Himatamtoonni yookaan immoo abukaatoowwan isaanii ittisa himataa onkololeessa 23 bara 2018 gara kutaa reejistiraaraa mana murtichaatiin akka dhiyeeffatan abbaan alangaa immoo deebii isaa 18 bara 2013 gama dhaddachaatiin akka dhiyeessu manni murtichaa ajaja kennuudhaan dhaddacharraa goolabamee jira. Gidduutti immoo oduun gabaabsee isinitti himama. Sa'aatii 24 darbe keessatti Itoophiyaatti namoonni 730 koronaa vaayirasiin wayita qabaman namoonni 7 du'aniiru. Walumaa galatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 76,000 caaleera. Weerarri koronaa vaayirasii ijoollee durbaa miliyoona 2,500 addunyaa irratti ijoollummaan heerumaaf saaxilaa jiraachuu Save the Children akeekkachiise. Weerarri kun hiyyummaan akka hammaatuu fi umurii malee warroomuu ammeessaa jiraachuu jaarmiyaan kun ibseera. Ayyaana Irreechaa guyyootaan booda kabajamuuf Oromoonni kaabaaf kibbaa ba'aa fi dhiyaa gara hora Finfinnee fi Arsadiitti hedduminaan imalaa jiru. Dargaggoon ba'aa Oromiyaa Harargeerraa gara Finfinneetti dhiyeenya imale dararaa guddaa argineet Finfinnee geenye jedhe. Amma Harargee ba'aa keessaa osoo hin baane bakka 10tti fattashamne Harargee dhiyaa ugatti hanga Finfinneetti immoo bakka 12tti fattashamne jechuudha kan lakkaa'aa deemnerraa kan ka'e. Magaalaa jiru hunda irratti karaa bakka 3 bakka 2 bakka 3 bakka 2tti fattashamtaan jechuudha. Wanni isaan si ajaa'iburraa miikaa xiqqishaa harkaa qabdu miikaa qarshii lamaallee qabdusanii irratti walgaanii nam 10 fattashan miikaa xiqqaa miikaa hidhaa qabu yookaan huccuu qabu irra walgaanii akka ruumeksaatti irra walgaanii fattashaa gaggeessanii alaabaa fi huccuu aadaa Oromoo kana yookaan argan keessaa fuudhanii amma namoota tokko akka qaban jira kan Itoophiyaan arge. Dhimma kanarratti kan dubbisne dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa lakkoofsi daangessinee ayyaanni kabajnu hin qabnu jedhan waa'ee lakkoo Eeliyaas Hordofaatu dubbise. Akka abbootiin gadaa kaasanitti ganda qe'eetti maatii gidduutti jalqabama. Dhumarratti walitti dhufeetu kan hora Finfinnee fi hora Arsadii immoo karaa adda ta'een namoonni bakka garaagaraa jiran walitti dhufanii kan kabajan waan ta'eef ayyaana kanarratti yeroo hirmaannu karaa dhibeef nun saaxilleen hirmaachuutu nurra jiraata. Bara darbe keessumaati artistii keenya yeroo ajjeefame yeroo sanaan wal qabatee namni baay'een of eeggannaa gochuun isarra ture waan hin godhiniif naannoo Oromiyaa keessatti COVID 500 kan inni dabale namoonni lakkoofsaan qabamanii iventii xiqqaa sana irratti hammi sun argame. Kanaaf karaa dhibeef nun saaxilleen ayyaanni keenya kabajamuu qaba. Ayyaanni keenya immoo miidhagina isaa eeggatee kabajamuu qaba. Nagaadhaan kabajamuu qaba. Kan jedhu kallattiin jiru kanarraa kana feeqa lakkoofsa amma kana hirmaachifnaa kun ga'ee mootummaatis miti kan kana gochuudhaa qabu abbootii gadaati akkatti hirmaatanis kan murteessan ardaalee jilaarraatii akkamittiin namni akka hirmaatu haala mijeessaattis kan jiran isaanuma waan ta'eef karaa mootummaatiin nuyi lakkoofsa murteessinee daangeessines hin qabne. Gara Finfinneetti namootni ayyaanuma kanaaf dhufaa jiru karaa irratti faa rakkoon nu qunnamaa jira jedhaniis kan nutti himan jiru dhorkamaa jirraa wanti jedhamus kaa jira obbo Geetaachoo. Kuni ta'ee jedhameetu ayyaanni Oromoo keessumaati naannoon Oromiyaa ayyaanota uummataa gurguddaa yeroo kabaju ayyaanoti uummataa kun karaa nagaatiin akka hin kabajamne humnoonni ayyaana kana gara jeequmsaatti karaa walitti bu'iinsaatti jijjiiruudhaaf humnoonni yaalii godhan kallattii arfaniin waan itti socho'aa jiranii jiru. Finxaaleeyyiin saboota sablammoota biyya kanaa keessa jiran keessaa walitti ba'anii fi ilaalcha paartiiwwan garaagaraa qaban ayyaana kana ayyaana Irreechaa ayyaana nagaa ta'e kan hin kabajamneef sochiin adda addaa jira. Kanaaf gara tokkoon kun of eeggannaa godhachuutu sarara jiraata. Kan lammaffaa sochiin meeshaa waraanaa seeraan alaa haalli itti babal'achaa jiru waan jiruuf kan sadaffaa immoo jijjiirraa nootii biyya keenyaatiin wal qabatee horii maallaqaa dhoksuudhaaf yaaliin adda addaa godhamaa jiru waan jiruuf sakatta'iinsi bakkeewwan adda addaatti godhamaa jira. Dhimmoota kana sadanii wajjin wal qabatee sakatta'iinsi karaa adda ta'een akka godhamu kallattiin kaa'amee jira. Sanarraa kanaaf namni nagaaf adeemu namni dhimma mataa isaatiif adeemu magaalaa Finfinnee galuuf dhorkaan tokkoyyuu hin jiru wanti dhorkames hin jiru. Kanaafuu amma namni tokko ayyaanicha kabajuudhaaf gaafa dilbataa fi gaafa sanbataaf hora Finfinneetti yoo argame lakkoofsi guuteeraa deebii yookaan immoo ati hirmaachuu hin dandeessu wanti jedhamu isa qunnamuu hin danda'u jechuudha. Lakkoofsaan ayyaana kabajnu hin qabnu nuyi ayyaanni Irreechaa namni irreeffatu namni galata qabu
namni ganna dukkana keessa darbeeraa ifatti ba'eeraa jedhee dukkana keessaa ba'uusaa ifatti waan waaqa ittiin galateeffatu rabbii isaa ittiin galateeffatu qabu argamuudhaaf wanti daangaa godhu hin jiru. Wantoota nama siif kaasee garuu sirriitti ilaalamuutu sirra jiraataadha. Namoonni ergama biraa bakki kun bakka irreechaati malee bakka siyaasaa miti. Bakka siyaasaa gochuuf bakka okkaraa gochuuf jeequmsaaf warroonni addatti qopheessanii yoo jiraatan caasni nageenya bakka shakkii hundumatti tarkaanfii seera qabeessa ta'een fudhata. Baajiin fa'aa hin kennama namoota hirmaataniif wanta jedhamutu jira kanarrattu. Isa kana akkamittiin nama adda baasanii akkamittiin namni akka ardaalee jilaa fakkeenyaaf ardaalee jilaa salgalirraan siin jedhee kan dhufan kan duras kan ture kanuma ardaalee jilaa salgan sanarraa yoo dhufan waan ittiin nama adda baafatan qabaachuu danda'u. Kana lakkoofsa murteessuudhaaf waan namni ittiin adda bahu beekuudhaaf namni beekamuu qaba waan inni beekamuu qabuuf waan asitti jira. Keessumaatii warroonni kana ajandaa siyaasaatti geeddaranii biyya jeeqaa jiran deemuuf deeman waan jiraniif ajandaan kun ajandaa irreeffannaati malee jeequmsaaf hin ta'u. Kanaaf namoonni kanaaf shakkaman adda ba'uu akka danda'anitti mallattoo ittiin adda baasan qabaachuu danda'u. Baajiidhaan adda baasu moo waan biraatiin adda baasu sana abbootii magadaatii fi qaama dhimmisaa laallatu kan kana murteessu waan ta'eef odeeffannoo ammaaf kana jechuu hin danda'u. Garuu namni hirmaatu sun karaa qulqullina qabuuni karaa ayyaanicha qofaaf baheen akka inni hirmaatu godhamuu qaba kan jedhu irratti garuu walii galameera. Dhiyeenya kana immoo koomishiniin poolisii naannoo Oromiyaa humnoota ayyaana irreechaa irratti jeequmsa uumuuf socho'aa turan jedhu 503 to'annoo jala oolchuu beeksiseera. Maqaan koo Tolaan Aga'oo. Asumaan qabiyyee keenya isa xumuraatti ceenam. Irreechi malkaa waggaan marsee dhufu Oromoota biyya keessaa fi ala jiran hedduuf miira gammachuun kan yaadatamuu fi si'aayinaan kan eegamu yogguu ta'u, kaan immoo miira gaddaan yaadatu. Dargaggoon dubbisne kun guyyaa irreechaa miira gammachuu fi milkiin akka yaadatu nutti himeera. Maqaan koo Tolaan Aga'oo jedhama. Bara 2011 jechuudha. Irreecha irratti sirna qubeellaa godhannaadha mana kooliini. Ati mana koo yeroo beenyaa cala jedhamti. Ayyaana kanarratti sirna qubeellaa kana godhadhe jechuudha. Egaa ani yaadadduuni waggaa lamaan baranaa godhannee daa'imallee argadhee jira daa'ima sadii fi ayyaana irreecha kanarratti uummanni bal'aan uummanni Oromoo hundi milkaa'ee waan galeef anis milkaa'ee waan galeef daa'ima kiyya mijaallee maqaa kanan baase milkeedhee baasee fi kanaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Yaadannoon isaa gammachuudha jechuudha. Birraa yeroo marsee dhufu cidha isaa yaadataa jennu Tolaan. Yaadachaa jira sirriitti yaadachaara. Yaadannoo guddaadhaan gammachuu guddaadhaan eegaa jira jechuudha. Abbootiin gadaa hundolitti ba'anii nu eebbisanii offalaadhaa milkaa'aadhaa nu jedhanii nu eebbisanii egaa kanaatu yaadadha jechuudha. Dargaggoo Taammiruu Bultoodhaa immoo yaadannoo irreechaa adda ta'e qabama. Irreechi hora arsadee bara 2016 rakkoon sana uumamee as obboleessan irratti dhalattu injiinar Darajjee Bultoodhaa jedhamu gaafa guyyaa sanaa achirratti lubbuun isaa wareegame. Ergasii as ayyaana irreeffannaa Oromoo waggoottan 3 darban barana sarfaffaanitti gaddaan dabarsuu jirra akkuma maatiittis ta'e. Mee akkamittiin obboleessi kee Darajjeen kan inni lubbuu dhabeen? Bara barnootaa 2016-17 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2009 carraa barnoota biyya Ameerikaatti argate. Isaaf jecha gara kan deemuuf guyyaan 6 yeroo isaafuu irreechi hora arsadee dhaqqabee bifa adda ta'een sagantaa hiriyoota addunyaarraa wajjin dorgomii barumsa argate sanatti aadaa waa'ee seenaa uummata fi biyya isaa haasa'uuf waan guuttachuu qabu guuttatee ragaa barbaachisaa ta'es qabatee waa'ee eenyummaa isaa qabatee deemuuf uffata aadaa diizaayinii mataa isaatiin kalarii ofii fedhanii hiriyoota isaa 3 wajjin hodhisiifatee dhaqe ture. Achi booda daqiiqaa achi ga'ee nuu bilbilee anaaf adaamaan jira ture daqiiqaa 35-40 booda walii bilbilee obboleessi kee miidhameera dhaqqabiin jedhame naannoo daqiiqaa 30 erga naa bilbilanii booda yeroon gahu lubbuun jira ture anumaa gahuu bahee morma isaatu miidhame yeroo sana yaa'u yeroo sun yeroo rakkoo ture Oromoodhaaf barri sun bara dukkanaa hamaa ture. Nama akkamii ture Darajjeen maatii keessatti? Akka obboleessa xiqqaatti injiinar Darajjeen maatii keenyaaf waaqa gaditti abdii ture. Akka abbaas ta'ee akka obboleessaas ta'ee akka kaanis ta'ee anillee isa booda baratee anallee kana barsiisaa ture isa ture anallee kana jiraachisaa ture isa ture maatii guutuu isatu danda'a ture abbaan